Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoonni chaanaalii tsiyaatu banii nagaa kooti bakkuma jirtanitti nagaan isiniif baay'atu ardha viidiyoo baay'ee isin fayyada jedhee yaadu qabadhee dhufeetan jira. Sababni isaa viidiyoo kana hojjechuuf kana dirqisiisee isa dhugumaa faayidaa guddaa ofirratti wanta argeef jijjiirama guddaa wanta argeefidha jechuudha. Kanaaf isiniif illee qooduu barbaadeetan jira. Akkuma agartanii asitti kanin qabu kun abasuudadha. Kun immoo qurunfudiidha jechuudha. Kun lamaan walitti dabalamuudhaan dibata rifeensaa nuuf ta'a jechuudha. Dibata rifeensaa keessaayyuu kan rifeensa keenyaa nuuf dheeressu miidhagina rifeensa keenyaaf kan baay'ee gahee guddaa taphatudha jechuudha. Kanaaf iyyuu isuma dhugumaadha baay'ee jijjiirama isaa ofirratti argeetan jira. Isinillee akka itti fayyadamtanii gamanumaan isin afeera jechuudha. Kun abasuudadha. Kun immoo qurunfudiidha jechuudha. Kanaaf iyyuu akkaataa itti hojjennu isinitti agarsiisa amma. Hojiin isaallee baay'ee salphaadha. Akkuma agartan qurunfudii irraati maankaa tokko nan fudha jechuudha. Kun akkuma argitanii ittiin dabala. Maaliif antilmaamaan amma naga'u nan beekaa isin maankaa lamallee gochuu dandeessu, sadiillee gochuu dandeessu baay'ee tursiisuu yoo barbaadan jechuudha. Yeroo dheeraaf akka isin ga'uufi ani sababan tilmaama kan koo beekuu fi baay'ee mana hojjetachaa jira. Amma isin ga'u garuu isin tilmaamtanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Qurunfudiin kun nagaa. Abasuun immoo maankaa lama jechuudha. Baay'inaan kan xiqqoo baay'isuu qabdan qurunfudii ta'uu qaba. Kun dheerina mataaf faayidaa hin qabu garuu mataan keenya akka hin caccabnee fi akka hin jajjabaannee nu fayyada jechuudha. Laafina mataa keenyaadhaaf kun gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf isaa maankaa lama nan fayyadama. Baay'een gugguunne sayyoo maankaa lama. Sana booda amma kana nan daaka jechuudha. Guys, akkuma agartanii amma daakuufan jira jechuudha. Amma haala kanaan daakee xumureetan jira jechuudha. Baay'ee bullaa'ee jira. Haala kanaan bullaa'uu qaba. Kanattaan suuraan kan nuti goonu zayitii kana fayyadamtu jechuudha. Zayitii abaaboo kana ofirraa qabu jechuudha. Kana fayyadamneetu waliin maknee keenya jechuudha guyyaa tokko ni tursiisna. Dibata isaa fayyadamna jechuudha sana booda. An kan yeroo dheeraa hojjechuu waan hin barbaadee fi zayitii illee ittiin baay'isee zayitii kana isumaaf jechaadha kan hin bitanii dibatuma kanuma rifeensaati jechuudha. Anaaf malee zayitiin kan nyaataati garuu anaaf kan dibataadha kanaaf hin bite jechuudha. Ittaansuudhaan kan inni amma daakee guutummaa isaa zayitii kanatti nan naqa. Waliin hin maka jechuudha. Haala argaa jirtan kanaan sirriitti waliin makamuu qaba. Akkuma argaa jirtan amma sirriitti waliin makameetu jira jechuudha. Sirriitti wal ga'eetu jira. Haala gaariin wal nyaachisuu qabdu. Erga haala amma argaa turreen waliin maknee kaane booda haala kanaan laastikiidhaan sirriitti hidhuu qabna jechuudha akka qilleensi hin seennetti. Egaa haala kanaan laastikiidhaan sirriitti shaffannee dhiineeti borumtaa isaanii calalla jechuudha. Kanaaf iyyuu kanarraa sumarratti xumurreerraa burgaafan calalummoo isinitti agarsiisa haala ittiin calalee yaalan ittiin dibadhu guutummaa isaa isinitti kan agarsiisu ta'a jechuudha.
Guyyaa tokko booda walitti deebinee jirra. Guyyaa tokko booda haala argaa jirtan kana fakkaata jechuudha. Kanaaf amma kana sirriitti waliin maknaa sirriitti jechuudha. Kanattaan suudhaan qodaa itti rifeensa keenyatti dibannutti calalla jechuudha. Qodaa akkasiitu qabaattanii bareedaadha. Supermarketii kamirratti yoo argachuu waan dandeessaniif waan akkasiitu fayyadamtanii ittiin dibachuuf gaariidha. Maakiyaadhaanii haala kanaan wal geessisuu qabna malee dafeen dabarsu jechuudha sababa callaa of keessaa qabuufi. Kana fakkaata jechuudha. Gaas yeroo cadallu qadaadallee ni qaba. Wajjin kaa'achuudhaaf baay'ee gaariidha. Gaafa dibattanii isheetti kana buqqistanii karaa kana dibattu jechuudha. Kunillee qadaaddii mataa isaatii qaba. Baay'izawiyaan kana qalamii wajjinan bitee qalamii rifeensaa wajjinan bitee achumaan kan dibataa godhiyaan bifadhe jechuudha. Garuu akka kanattis qofaansaa hin gurgurama jechuudha. Qodaan isaa duwwaanii. Kanaaf iyyuu bittanitti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Kana fakkaata jechuudha. Hin gannamu leetu akkam ta'eeti saawii asii qadaaddii qabuu fi hin gannamu. Kanaafuu akka itti dibadhu amma deebiin isin agarsiisa jechuudha. Na waliin tura isiniin jedha. Kunoo dibachuu fi gara shaaworii dhufeetan jira. Rifeensa koo akkuma agartan kana qabsifadheetan jira. Kanaafuu walumaan dibanna jechuudha. Ani itti fayyadame waan hin argeef isuma dhugaa waan sobaa isiniif hin dhiyeessu. Kanaaf iyyuu itti fayyadamaa isinillee jijjiirama isaa argitanii na galateeffattu jechuudha. Dursa mataa keenya sirriitti filachuu ni qabna. Mataa koo akkuma taampina irratti agartan dura maal akka ture amma garuu dheeraas ta'uu yoo baatu garuu akka duraarra ni wayya jechuudha. Kun baay'ee jijjiirama guddaa naaf argamsiiseetu jira. Kunuutti buqqiseen jira gadaadhishee. Kanaafuu kun dibachuuf illee isin rakkisu waan tokko baay'ee namatti tola. Yeroo dibattaniif illee baay'ee namatti tola. Sirriitti waliin geessanii dibattu jechuudha. Fillafiitii isaa kanallee haala argaa jirtan kanatti. Baay'isnillee dibachuun irraatiin eegamu maaliif ittiin guyyaa 2-3 taa'uu waan dandeenyuuf akkuma dibata yeroo kaan fayyadamnutti fayyadamna jechuudha. Baay'ee dibachuun nu barbaachisu. Kana ganama dibattanii galgala kan miicitan osoo hin taane guyyaa 2-3 tursitanii miicuu dandeessu jechuudha. Xiqqoo foolii qabaachuu danda'a garuu foolii nama jibbisiisu miti akka kootti
betelee bakka deemtan hin qabde yoo ta'e xinnoo ishii baay'istanii yoo dibattan rakkoon qabu garuu bakka deemtan yoo qabaattan keessuma isaatti bittanii mataa keessan sirriitti maasaaj gootanii ittiin deemuu dandeessu jechuudha. Homaa rakkinan qabu. Yoo barbaaddan immoo dibata rifeensaa foolii qabu yookiin waan akka dhadhaafaa dibattanii akkas qibaatiiwwan foolii qaban dibattanii rifeensa keessanitti kan dibdan hin jira jechuudha. Dibati isallee fayyadamuu dandeessu. Kana fakkaata jechuudha. Yeroo dibannu sana booda ammallee filuudhaan deebisee kan qabsiisa. Kana fakkaata jechuudha. Hordoftoota koo waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Warri maatii xiyaan ta'in jirtan immoo mana keessanaa ta'u kottaan isiniin jedha. Viidiyoo koo kana laayik naaf gochuun an dagatiinaan isiniin jedha. Maaliif laayikiin keessanaan baay'ina fayyada waan ta'eef laayik naaf godhan isiniin jedha. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Amma viidiyoo biraa walitti deemuutti nagaan naa turaa isiniin jaalladha. Bye bye.